السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريوتك يا كقالي في كبجم توتا جالتم توتا. دعوة جتون خراجار التنما يامو أمترانا مدوركو جتون. حتى نما قبينيك هتولا دفه دعوة تقولوا قبضة يا رب سيمي جيس. فرصة تفيدمي بك ربي واتلتون بيكني. إمام إسلام بيكما تكجرا ملك ابن الدينار جانين. gaaf tokko hattuun mana isaa seentee hatuudhaaf meeshaa lallaaltee mana keessaa homaa dhabde laakiin sheehin ni arga hattichaa hoggaa hattichi lallaalee waan mana keessaa fudhate dhabe manni isaanii ibaadaadhaan bareede malee qullaan hattichaa yaamee sheehini waan fuutu dhabde jedhee ni gaafate waan fuudhuun dhabe jennaan kottu jedhee deemii qaama dhiqadhu jedhee qaama dhiqachiisee wudu'achiisee masjida geessee salaatuu jalqaban. Salaatee irraa bahee yeroo gabaabduu booda sheeyni ganamarraa subirraa darsii waan qaraa'isaniif hatticha moggaa kaayanii darasaa isaanii caalama kana barsiisuu jalqaban. Darasoonni isaanii sheekaa gaafii gaafatan sayaa ustaaza keessummaa kee kabajaa akka moggaa taa'u kanaan wal nun barsiifne akkam jennaan keessummaan kun hiriyaa kiyya ajaa'ibaa mana kiyyaa hatuudhaaf dhufee laakiin haalli mijjanne manni kiyya qullaa tahuu gallaan qalbiin tiyya qullaa waan hin tahiniif waan mana keessaa dhabisan qalbii tiyya keessaa kenneefi inni na hatuu dhufnaan ani isa hatee takka isa qabee karaa rabbii irratti isa deebisee dhufee na wajjin salaate jedhe. Subhaanallah. Nuti osoo hattuu garree hattuu mana keenya keessatti garree kitaaba itti himuu dhiisi ajjechaa gubbaan geenya jechuudha. Sheekha Islaamaa tokko biyya teenyatti gaagura kinniisaa qabaa daa'ima isaa ulachuudhaaf osoo deemu hattuu daa'ima isaa kinniisa isaa ulachuutti jirtutti dhufe. Akki jeen yaa hatticha waan amma dura fudhattillee ofiisii godhe anallee mukarratti ol nan oofini kiyyallee atummaan naa uli je'ee fe'uma itti ol darbe jechuudha. Subhaanallah. waan inni nyaate dhiifama godhee fi akka hattichi sun lammata deebi'ee gaagura isaan hanne godhe jechuudha. Hamtuu irratti hin dalayne ka inni murate dhiifama godheef akka waan waliin qabanii kiyyallee atummaan harka mukanan korsiisinii atummaan naa muri daa'ima atummaan naa uli je'ee daa'ima wajjii ulutti seenan jechuudha. Subhaanallah. Akkana tahuu qaba namni rabbii isaatiif jecha qulqullaa'ee nama qulqulleessuudhaaf yaalii godhuu qaba. ربنا هاك أجلتي نو هاك أجلتو فياك أبدني ميسيني في الحمد لله.